bakka qabdi yeroodha qabdi dubbii takka dubbachuudhaaf bakkatti dubbattuu jira akkatti dubbattuu jira yeroo dubbattuu jira waan diinni hafarsaadhaa jiru waraana bilisummaa Oromoo iddutti addaan qoodaminsaa dhufee garee abaluu dhawee diinaatu hafarsaadhaa jira yeroo ammaan tanaa garuu akka aadaa qabsutti qabsoo keessatti dadhabbii qabaachuun cimina qabaachuun hoggana caaluun hogganirra mala qabaachuun waan jiru duuba wanni kun waan keenya waan keessaati miidiyaa irratti baasuun maaliif barbaachisa Keelloo miidiyaa kana dhibbaa fi dhibbattiin isin dura dhaabbadha kun dogoggora hamaa jaal gollicha dheengeedhaa kabajaadha qabnaaf kalees kabaja qabnaaf arraas kabaja qabnaaf isaa fi hogganoota iddutti waldhabbiin adeemsaa waldhabbii yaadaa yoo dhufte kun miidiyaa Oromoo irratti bahamee hafarfamuudha qaba maaliif what is the point Keelloo miidiyaan okay silaa yaada furmaataatii wajjiin afeere well haga maayitiin dhageeffadhee irra deebi'ee silaa yaada furmaataatii wajjiin Keelloo miidiyaan godicha dheengee afeere hedduu bareedo garuu yaada furmaataatiin hin dhufne daranuutu olola diinni oofuuf karaa banuu yoo taate malee what is the point Keelloo miidiyaa waan kana maaliif dabarsa irratti wal maratanii dhugumaan itti yaadanii godhanii maaliif wanni kun dhiyeessuun isaanii qabsoo Oromoodhaan ni gargaaramoo ni miidha waraana bilisummaa Oromoo ni gargaaramoo ni miidha yeroon amma jirru tun yeroon amma keessa jirru akkaataan waraanni bilisummaa Oromoodhaa keessa jiru ammaan tana dhugatti waan kana ni barbaada waraanaaf hamiletaa ummataaf hamiletaa diinaaf bu'aa qabamoo qabsoo Oromoodhaatiif bu'aa qaba jennii dhugumatti warri Keelloo xiinxalee dhiyeesse itti yaadanii dhiyeessanii waan kana I don't think so hay yeroo ammaa kanatti golicha dheengee dhiyeessanii akkasina godhan himannaan miidiyaarratti yookaanis gatta'anii haasawan yookaan manguddoo haasawan yookaan hogganoota walitti dhufee haasawan miidiyaa irratti wal himatanii an akkasina godhanii hangana laffee akkasina godhanii akkasiin ta'e bakka itti himatanii keessattuu Oromoodhaaf yeroo ammaan tanaa kana ni barbaachisa yeroo keenya an Keelloo miidiyaa itti barreesse kiyyaan Ameerikaan jiru Yurooppii Iraansiyaa dawuleef hin kaasu ijoollee keenya itti barreessee jira viidiyoo san an takkaa dogoggora akkanaa arkeen beeku maaliif wal dorgomsiiftu qabsaa'ota Oromoodha maa wal dorgomsiiftu what is the point hay namni waraana keessa ture waraana keessaa bahuun yookaan dadhabbiidhaan baafamuun yookaan dhiibbaan irra godhamuun this is normal waan haaraa miti maaliif golicha dheengee dhiyeessanii yaada furmaataatii wajjiin maaliif hin dhiyeessin yaada maasii ummata Oromoodhaa hamilee cabsu qabsaa'ota hamilee cabsu yaada namni duubatti waliin haasa'u waliin maratu alagaadhaaf diinaaf hulaa banuun gaariidha olola taayyeen faanoof addursummaa Oromoodhaa waraanni dacabee jira asii wal dhawanii akkas wal godhanii kanaaf karaa banuudhaafi I don't see wahuma isin waan kana gootaniif natti mul'achaa jiru itti yaadiin dadhabe dhiiroo jedhu kun maaliif godhe jee dhiiroo waan gaariif godhanii laata maal yaadaniiti hogganoota kana walitti dhiyeessuudhaafi idduun naga buusuudhaafi jaalgolcha dheengeedhaa akka hara qabsoo deebi'u hulaa saaquudhaafi maaliif godhan jeetiin barbaadee waan pozitiivii isin gooteef takkallee barbaadee hin argine yoo diigumsa hamilee cabinsa kufaatii yoo taate malee bu'aa maaliif gootan ummanni Oromoodhaa qabsaa'onni diigameeti haa dhaga'uudhaafi yookaan qabsaa'ota hawwatu walganee wal dhiibee Oromoo dhagaa ummata abdii cabsuudhaafi yoo kanaaf hin godhin maaliif gootan Keelloo miidiyaa as bayaatii waan kana ummataaf ibsa
yoo akkas ta'uu baatte dhaabbiin keessan hedduu rakkoodha eessa jirtan wanni jiru gaafii jala galammaantan in this critical time garam jiraa jirru kun garam cillaafataa maali what is the intention waan kana dhiheessuudhaaf maali yaadaniiti wanni jiru gaafii jala isin galcha gaafii jala anatti gaafii nattee jira gaafii nattee jira addaan qoodamisa kana keessatti keelloon garee kan qabate waan jiru anatti imma gaafii ta'ee jira akka oromoo hundaaf gaafii ta'u shakki takka illee qaba yeroon eegganne akkaataan eegganne tartiiban eegganne haasawoo dheengadda marroodhaa fi gammachuu abbooyyeedhaa haasawoniif deebisaa kennuudhaa fi haya deebisaa kennuun oromoodhaaf bu'aan maali qabsaa'otaaf bu'aan maali asitti maali gammachuu abbooyyeedhaatu lakkii dhugaasaadhaa fi golchi dheengeedhaa qabsoo keessaa bahin okay saniif deebisaa kennuu barbaadammoo maali gollicha dheengeedhaa guudheessan arraan tana maaliin dhiheessitan we need the answer deebisaa kennuu qabdan yoo deebisaan kennine dhaabbiin keessan gaafii jala gala eessa dhaabbachuu jirtanii firri qabsoo oromoodhaa kan hin dalagu firri qabsoo oromoodhaa yeroo ammaa kanatti garaagarummaa qabsaa'otaa hin calaqqisu hin garsiisu keessattuu miidiyaan oromoodhaa miidiyaan qabsoota na gargaaru yeroo ammaan tanaa kana garaagarummaa qabsaa'ota iddoo jirtu tasuma hin garsiisu dandeenyaan akka keessaan fixatan dhiibbaarra godha dandeenyaan hayyootaaf dhiheessa dandeenyaan qabsaa'ota kana walitti dhiheessa yoo dadhabe keessaa dhaabbata malee waan garaagarummaa qabsaa'otaa mul'isu waan ummata keenya hamilee cabsu tasuma godhuun qabdan maaliif waan kana gootan kuni waan dogoggora jedhanii biroqtanii miti dogoggora misteekiidhaan dhiyeessinee dhiifamnu godhaadhaa miti we need full explanation addaan baaftanii as baatanii wanni dhiyeessineef kana nuti gareetanaa wajjin dhaabbannaa diigamisa woboodhaa kana daranuutu ibidatti naqu jirraa garte ibidatti naqaadhaa jirra ooyisaa jirra waan jiru dhaabbii keessan ka ifaa lafa kaaya yoo kanan goone yeroon isin waan kana gootan yeroo hamaadha wanni isin gootanis waan hedduu badaadhaati qabsoo wajjin dhaabbanna jedhanii qabsoo miidhuu is beekadhaa jira wajjin dhaabbannaa jedhanii qabsoo miidhuu isin jira beekadhaa fira fakkaatanii qabsoo miidhuun yoo akkas hin taane golichi dheengeedhaa bara qabsoo godhaa ture waan gaarii godhe waraana jabeesse diina dhawe oromoodhaaf rakkate yes garuu yoo arraan tana korri taa'amee hoogganni dhaabaa haaleenni filame kakeessaa ba'e hundinuu kissiidha kakeessaa ba'e waa hedduudhaan dhaabbate hundinuu kissiidha maaliif hin dhaabbadhaa annaaf hin galu miidiyaan waan kana kabar maaliif godha eessara dhaabbatee waan kana kabar godhan hay hoogganni bar qabsoo keessaa dhaabbachuu way amma eegale takka isaaf hin taaneef keessaa baha lamada dandeettiidhaan keessaa baha sadaffaa hoogganni jarjaraa faadhaa jira yookaanis even sadarkaa barnootaatiin istirateejii kaahuudhaan woboo qabuudhaan hoogganni wal caala walirra baratee jira warra dandeettii qaba maaliif waan kana keelloon ammaan tana dhiheessaa dhagaafiin tiyya amma maa dhiheessa taayyeefaadha ammaan tana woboon addaan baate jee ololaa jiru biltsiginnaadha ammaan tana woboon diigamtee jirtii fi wal dhaw jirti jiru OPDOodha addaan qoodamuu qabsaa'ota oromoodhaa barbaadu diina keenya nafxanyaadha cabinsa woo barbaadu keelloo miidiyaanuu as ba'ee waan kana ragaa maaliif baatan ibsa barbaanna waan kana gootaniif ibsa barbaanna yoo san hin taane gaariin ta'u akkamitti miidiyaa namni laalu gubbatti laayivii addaan qoodaminsa waan ragaa bahaa as gubbat dhiheesstan jara keenya wanni kanaa kun qabsoo ni jibeessa malee miidhu warra OPDOtiif hin dhaamsa qaba warri OPDOodha taayyeefaa wanni jarri wanni dalage hoggana
akka walirra cimaadhaatii wal dura kaa'an qabsoo keessatti kun beekamaadha. Warra isa caalu bakka buusaniitti inni keessaa bahe malee qabaa'oon diigamte yookaanis waraanni bilisummaa Oromoo diigame hin jedhamu. Gollichi dheengee arraas diinaggalee diinaa wajjin hin jiru hangaan beekutti. Qabsoo keessaa dhaabbate malee diinatti galee diinaa wajjin dalagaadhaa hin jiru. Kuni OPDO waan gammachiisu takkallee hin qabu. Gammaduu hin qabdan OPDO. Woboon hin diigamne. Daranuutii hoggana cimaa hoggana irra istiraateejistiidha. Saniin bakka buufamte malee woboon diigamtee hin jedhamu. Yookaan diigaminsaatu woboo keessatti dhufee hin jedhamu. Waan gammaddanii dibbeetum tadii harka dhoytanii qabdan taayye. Waraanni daranuutii hoggana cimaa harkatee hoggana irra jabaadha. Hoggana istiraateejistii harkatee daranuutii finiinee lafa qabachaadhaa jira zoonii kibbaa keessatti. Laafinni mul'annu, diigamsi mul'annu. Guyyarraa injifannoo galmeessaa jiran. Kana jechuun hoggana laafaadha, hoggana cimaadhaan bakka buusanii na fakkaate. Kana gunju golchi dheengeedhaa hoggana laafa ture jechuun yaa miti. Jabaadha ture. Garuu hoggana isarra jabaadhaati bakka bu'atan. That's it. Kun waan diinni keenyatti gabaduun qabu. Garuu Keelloo miidiyaan olola diinaatiif dagalee itti qabudha fakkaatti. Wanni amma dalaydan olola taayyeen faan oofu jiretti dagalee qabdan. Yes, you got it. Of course, wanni jiraanuma jirti. Ba diigamsatti waantu ni jira. Katti barunoo hoggana woboo himatu jira. Hogganni hoggana himachaa jira. Kun diigaminsaa taayyee dhugaadha baantaa. Kan jechuudha wanni isin gootan kan. Wanni isin gootan taayyee dhuga baantaa wanni jiraanuma jirti hunoo ragaan kanaa golichi dheengeedhaa himachaa jira. Walii galtee didduun jirtu golichi Keeniyaadha jira. Waliin dhagayanii harkaadhaa jechuudha. Wanni Keelloon gootan waan akkanaa kana maaliif gootanii namni afaan Oromoo dubbatu namni if beeku namni qabsoo Oromootiin gargaara jiru. Waan kana nutuu dhuunfaadhaan ol baanee waan akkanaan goonu waan kana maaliif gootan wal isin miidiyaatti hiyamtan. Hai miidiyaa jettanii hiyamtanii akkamiin yeroo kana waan hamilee Oromoodhaa cabsaa waan hamilee qabsaa'ota keenyaa gabbuusa akkamitti dalagamu. Keelloo waan kana as baatee dabaasaa. Istaafiin Keelloodhaa gaafa waan Oromoodhaa dhugaan jala innu harka walii dhooyinu. Gaafa kaxiqqoo badii garra walitti hima. Wanni arra gootan tootaalii qabsoo Oromoodhaatiin faalla. Faalla. Doggoroota muduraa akkasumas haa ta'u garuu ka arraan tana adda. Ka arra dogoggorri arra Keelloo miidiyaan dalage golcha dheengeedhaa live dhiyeessee hogganoota wajjin wal dhabbii qabnaa dhiibbana irra godhanii dhiibbaa akkanaa jira waraana keessaa na baasanii hogganummaa irraa na kaasanii na taphatanii akkas na godhanii maali yaaddaniiti akkamiin namni yeroo kana waan akkanaa kana dhiyeessa ijoollee Keelloodha fayyaa qabdanii are you normal sammuu isin fayyaadha. Yeroo kana wanni sirraa Oromoon waan Oromoo hamilchiisa. Silaa rakkinni jiraateewu miidiyaan sabaa tokko miidiyaan qabsoodhaa rakkina san dhoyseetirra kuta jira keenya. Laala miidiyaa Habashaadhaa. Miidiyaa Amaaraa laala. Miidiyaa OPDO laala. Kan rakkoo meeqa qabanii kijibaan if qabanii kijibaan dhugaa fakkeessa nutti. Kuni dhugaa nuti qabnuu hunoo lakkii diinaaf ragaa baa jira. Maaliif kana gootan? Maaliif kana gootan? Nuti akka miidiyaa qabsootti isin laalla. Akka miidiyaa qabsoo Oromoodhaa gargaarutti isin laalla. Miidiyaan qabsoo gargaaru rakkina jiruu silaa qabsoon irra afaan irra galte miidiyaa irra galte silaa rakkinni jiraatee silaa cover up godhuu qabdan silaa dhoysuu qabdan xiqqoo. Isin rakkina xiqqaa jiru guddiftanii abbaaftan takka waa lamaaf gaarii miti. Takka hamilee ummata keenyaan eeyne lama dhaara diinaati dhugoomsitaniif kijiba olola diinni oofaa jiru dhugaa baataniif Keelloo miidiyaa kijiba taayyeen oofaa jiru dhugaa baatan ragaa baatan
kijiba OPDO'n ofaadhaa jirtuu fi ragaa baatan waboon digamtee waboon wal dhoytee waboon akkas taatee saniif ragaa baatan kana beekumsaan gootanuu wallaalaan gootanuu akka as baatanii ibsatan barbaan warri waan kana godhe akka as baatanii dubbatan barbaan yoo kana hin goone gaariin ta'u Keelloo miidiyaan as bahee ibsa kennuudha qaba waan gootaniif golicha dheengeedhaa araarsuudhaaf fiddanii akkamitti araarsitan nagaa buusuu fiddanii nagaa maal buuftan qabsaa'otaan tasgabbeessuudhaaf fiddanii akkamitti ummata hamilee jajjabeessuu fiddanii akkamitti moo dharti diinaatun ololli diinni oofu lakkii dhugaadha baananii woboo keessatti diigamsini jiraa waan juu ragaa bahuudhaaf fiddan isiniin deebisaa ni eeggan sirraa deebisaa ni eeggan yeroo hundaahu waan oromoodhaaf gaarii hojjechuu irratti wajjin jirra oromoo irratti daba hojjechuu irratti garuu wajjin hin jirru arra guutumatti taayyeedhaaf ragaa baatan amma kana obdoo qabdee fiiguu teessa eenyu badin keenyuti isin warra Keelloodhaati isin daameejii wanni kun fiduuf badii isinii kaafata Keelloodhaa kaawwachu ta'a Keelloodhaatu kaafachuu ta'a badii daameejii wanni kun fiddu interviyuu isin gootan kun qabsoorra fiddu hamilee oromoota cabxu hamilee diinaata haatuuf itti gaafatamuun Keelloodha miidiyaan tokko waan takka dura firraa gulaaleet firraa laalee reaction ummataa maalta waan kana dabarsuun sabaqii hangam takka gargaara waan kana dabarsuun sabaqii hangam takka miidha hamilee diinaata ol kaasamoo hamilee diinaa cabsa olola diinaa jabeessamoo olola diinaa cabsa kana hunda wal maddii qabee laaleeti dhiyeessaa jechuudha kanan goone hogguun amma dhageeffadhu zaa'aa 5 dura dabarse Keelloo miidiyaan golicha dheengee zaa'aa 5 dura dabarse dhiifama hogguun kana jiran golicha dheengeedhaa balaaleffachaadhaan jiru yookaan dhugaan qabachaa jiru yookaan haqasaa awwaalaadhaan jiru qabsaawwan hundi haqa qaba qabsaawwan hundi dhugaadha qaba garuu qabsoo keessatti qabsaawonni bakka wal kaa'an warruma qabsoo keessa jiru qofaatu beeka golicha dheengee gammachuudhaa fi marroon faatu nu warra alarra ol beeka isaantu eenyuutu eessa dandayaa eenyuutu eessa nurraa qabaa isaantu wal beeka nuu miti isaanii wal beeka isaanii warra madamalee nuti raban miidiyaan as bahee waan isaan hojjetan warra isaan bakka hojii jiran yookaan bakka warra isaan qabsoo keessaa dhaaban dhiyeessee interviyuu godhee maaliif si baasan mee ati kam turte mee majarri kun maal siin jedha kam si godhan bochiftuudha moo gaddisiiftuudha moo maali miidiyaan akkanaa maali waan kana gootan ani I cannot wait isin irraa dhagahuudhaaf I cannot wait deebisu isin kennuudhaaf teessan moo akkanumatti nama harkanneedhaaf interviyuu gootan nama harkanneedhaaf awwalu interviyuu goonaa arra unu hoggana dhaabaa ka ture nama guddar kannee yeroo kabar godhuudhaaf yeroo firaa cufuudhaaf interviyuu goonaa akkasii yookaan audiensii laayivii namni nu laalaa guugartee golicha dheengee dhisee namni nu laalaa kana malee isin daameejii qabsoo oromoorra wanni kun fiduu laalle jechuudha daameejii akkam fidaa laalle jechuudha namaan ganaan nu laalaa laayivii yookaan miidiyaa beekamaadhaan ala wanni kun daameejii ni fiddii itti yaanne jechuudha Keelloo miidiyaan golicha dheengeedhaa waan godheef kabaja qabnaaf garuu arra isarra caaloo dhufe bakka bu'e isaafillee faayidaadha oromoofillee faayidaadha qabsaa'ota oromoofillee faayidaadha ummata keenyaafillee injifannoodha kana barbaada qabsaa'oo wal caala ilmi namaa wal caala dandeettiidhaan beekumsaan tooftaadhaan wal caala yoo ka tooftaadha isa caalu bakka isaa san bu'ee deemu ni jiraate who knows
hoggana sirnaan korataanii hoggana muddatan ifkeesi deebanii ifxiinxalanii dadhabbiin eessaan jirti cimina eessaan qabnu ciraachi dadhabaa qabnu akkamitti jabeeffan yoo maal goone dhaatu laafina fide eenyu faadhaa jabina qaba warra laafina qabu keessaa duuba deebifnee warra jabina qabu duratti oofnee qabsootan fiixa baasuu dandeenya kana hundaa yaadameeti hogguuni hoggana kaan kun hundi yaadameeti kan hawlan da warrachi jir ofaatu kana yaadu anda isaan qofaatu wal beeka kanaafu waan kana public irratti gootan public live Facebook live YouTube media irratti gootanii miti asbaatanii waan kana akkuma naasakatti bu'aadhaa fi khasaaraa qabsoo Oromoodhaatiif qabu ifatti publicidhaaf lafa kaaya ifatti clear lafa kaaya an akkanam tokkotti wanni isin arra gootan badiidhaan jaa dhibbatti isin dura dhaabbadhaa isin mormaasi qabsoo Oromoodhaatiif khasaaraa malee bu'aa takka illee qabu wanni isin arra gootan qabsoo ammatti jirtuuf haalamma keessa jirruun haalamma diinni keenya keessa jiruun kufaatiidha Oromootti fida malee Oromoodhaaf cimina hin fidu kanaafuu dhibbatti isin duraan dhaabbadhaa waan arra gootan warri akka hiyyaa akka jirus shakki takka illee hin qabu kanaafuu gabbaatanii paablik irratti bu'aadhaa fi khasaaraa wanni isin gootan kun fide ifatti ummatatti himuu qabdan yoo kanan goone wajjin hin jirru fayyaata kanaafi yeroo labadaa seenee waan isaa warra nama aarsaatti dhageeffadhaa dhagaa interview keelloo miidiyaa irratti golichi dheengeedhaa godhe dhagaa dhageeffadhaa waan miidiyaan Amaaraan goone waan miidiyaan OPDOodhaan goone godhuun sirrii miti golichi dheengee interview godhuun rakkoo miti garuu why this time maaliif amma dheengee damarroodhaa fi gammachuu abboyyaase arra isa dhiyeessuun kun diigumsa akkam fida kanatti yaadne jechuudha kanatti yaadne qabsawaan jarri hundi qabsawa keenya maaliif wal kijibsiisan maaliif arraan tana haasawa gammachuu abboyyarraa guudha geeffattu haasawa golicha dheengee chukii dhihoma haasawa golicha dheengee guudha geeffattu akka waan haasawa marroodhaa fi gammachuu abboyyee isirraa quufan qabne laaltee garta achirraa quurrama qaba quufarraa hin qabu hoogganummaa isaa irraa quufan qabu kana laaltee garta kana maa agarsiisa miidiyaan keenya maa agarsiisa yoo quufan qabaanne mirgisaati garuu akka qabsaawaa Oromootti qabsaawotaa wajjii walitti dhufanii duubaan akkatti haasawanii jira there is a way kun kashlabummaadha gaarii miti hedduu qabsoo miidha qabsaawota illee hamilee qabsa maaliif waan kana gootan I just need an answer maanu kun godhame moo gareedhaa dhufe maasii garee akka kaleedhaa garee dhugaasaadhaa garee maarreedhaa kanaaf hulaan bannu kana mudhii hidhannee dura dhaabban itti milkooytan garee abaluu waraana bilisummaa Oromootti garee nu jedhu kun amma dura nyaadhamnee jirra garee abaluu waan kana mirkansuudhaaf keelloo miidiyaan dhiyeesse waan kana dubbii garee tana mirkansuudhaa dhiyeesse tana wanniin akkaan laayivii seenu godhe garee abaluu tanaatu naan ta'in tana keelloo miidiyaan as bahee ragaa bahe jechuudha amma dura yeroo meeqa nyaadhamu garee dhugaasaa garee galaasaa listen waaniin beekuun beekaa fi dhiyyaa beekadhaa yeroo lama adda bilisummaa Oromoodhaa uumamurraa garee leencoo garee jaarraadhaa gaafa qaacaan jaaramtu garee galaasaa garee daawwiti
waan kana fiduudhaaf yaadammoo maaliif keelloo miidiyaa waan kana amma dhiyeesse namni waan ajooytuu wayirraa rakaa waan saba keedii gaa wayirra keessa hidhoysita so ittiin deebe laayivii kana dura hin dhageeffadha dura deebisaan dhageeffadha ittiin deebe garuu hulaa diigamsaa tabanamtuuf garee wal jaartee deemtu wiinaw hulaa san hin bannu kana booda dogoggora amma dura hojjetame irran deebinu warra quurrama qabu niin beeka warri quurrama qabdu nuti fedhiin teenya bilisummaa oromoodhaati malee fedhii namootaa guutuudhaa miti fedhii namootaa guutuudhaa miti tasu bilisummaa oromoodhaati qabsaa'onni oromoodhaa bilisummaa oromoodhaa mirkaneessuudhaaf qabsaa'aa jiran wareegamaadhaa jiran fedhii namootaa guutuudhaaf miti fedhii namootaa fedhii gareedhaa guutuudhaaf miti qabsoo keessattis gufuunni dhufti qabsoon if dura fiiti kana booda diigaminsaaf hulaan bannuu jechuudha no fayyataa